Egaa kabajamtoota hordoftoota Oro Ispoortii Tuubii akka subscribe nu gootan har'a seenaa ajaa'ibaa seenaa Neymar Junior isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Nu waliin daawwadhaa isiniin jenna. Seenaa gabaabaa taphataa gatii guddaa addunyaa keenyaa Neymar Junior kutaa tokkoffaa kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Onkololeessa 5 bara 1992 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyya kubbaa miilaatiin beekamtu kan addunyaa waamtu magaalaa Biraazilitti kan dhalate. Magaalaa Santos kutaa Mogidas Cruzitti abbaan Neymar Santos Sar fi haadha isaa Nadia Dia Silva irraa kan dhalate. Maqaan isaa guutuun Neymar Dia Silva Junior jedhama. Waggaa baay'ee Neymar Junior jedhamee waamamuun beekama. Abbaan isaa Neymar Santos Sar ofii isaa taphataa kubbaa miilaa waan tureef ilmi isaa Neymar akka kubbaa miilaa taphatuuf bara 1990 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo umriin Neymar waggaa 7 akaadaamii magaalaa Santos kan Portugiis Santista jedhamutti dabale. Neymar hanga bara 2003 akka lakkoofsa Awurooppaatti akaadaamichuma taphachaa ture. Bara kana booda garuu ga'umsa inni dirree keessatti agarsiisaa dabalaa waan tureef umriin isaa 10 akkatti gara kilaba guddicha Santositti makame. Kilabicha keessattis yeroo umriin isaa ganna 13 middaan kafaltii ji'a qarshii biyya Biraazil Re'aans 10,000 argachaa ture. Kan nama ajaa'ibu yommuu umriin isaa waggaa 14 garee guddoo kilaba sooressaa addunyaa keenya Real Madriditti makame kan ture. Neymar Junior leenjisaa kilaba Santos yeroo sana Neymar achi turuu akka hin qabne dubbate. Turtii baatii 6 yookaan walakkaa waggaa booda gara Santositti deebise. Taphataa cimaan Biraazil yeroo ammaa kun mucaa dhiiraa tokko kan maqaan isaa David Luca Dia Silva jedhamu qaba. Ilmi isaa kana yaamus otoo haadha mucichaa Carolina Dantas jedhamu waliin jaalallee ta'anii jiraatanii kan inni argate. Waggaa mucaa kana argatus baay'ee jibba, baay'ee nahas. Haa ta'u garuu dhalootaan amantii kiristaanaa waan hordofuuf mucicha guddisuuf dirqame. Neymar obboleettii baay'ee jaalatu kan maqaan ishee Rafael Berkan jedhamtu qaba. Daawwattoota fi hordoftoota keenya seenaa taphataa urjii addunyaa qaalii addunyaan beekame kutaa lammaffaa isiniif itti aansina torbee kana keessa nu eeggadha. Egaa kabajamtoota keenya viidiyoo tana eega ilaaltan booda bakka diimtuu san gadtuqaa subscribe godhaa samboodii like jalatti idaa samboodii share nu godhaa. Meediyaalee adda addaatiin nuuf gahaa isiniin jenna. Kabajamtoota keenya daawwattoota keenya akkasumatti seenaalee taphattoota urjii addunyaa torbaanirraa akka isiniif finnu abdii guddaa qabna. Isinis subscribe share like nu gargaaraa isiniin jenna. Galatoomaa waan nu hordoftaniif.